mangenya oku mati waya bana waba yetunu afam dage ti wali vergisa dan dina chofa oku mati waya bana waba yetunu afam dage ti wali vergisa dan dina chofa nutobi ala famara erga guda kamna sanyif kama Basen, Wangela Lamana, Nutobi ala famara, Erga Buddha Kamana, Sanyif Komoto Basen, Wangela Lamana, Gedut, Arkarana, Namota Fekana, Erga, Payena Funa, Nebi, Arananofa, Hedut, Arkarana, Namota Fekana, Erga, Payena Funa, Nebi, Arananofa. Ashama arkafune saba keenya alaaf biyya keessa kan jiraatanii Oromoon hundumtuu baga nagaa taatanii attam jirtu. Warri rafaa jirtan nagaadhaan nu ka'a. Warri rafuuf jettan immoo nagaan rafaa ka'a. Abjuu gaarii abjoodhaa ka'a. Dhimmi viidiyoo gabaabaa kanaa hayyoota Oromoo miidiyaadhaaf afeeruu ta'a. Akkuma dhiyeenya kana hundi keessan quba qabdanitti miidiyaa ODM jedhu yookiin Oromoo Digital Multimedia jedhu kalaqannee jirra. Kana kaayyoon kana inni guddaan bara dijitaaliitti adeemaa jiru kana keessatti sabni keenya qixa dandeenya hundumaatiin wal barsiisuu qabnaa kan jedhu irraa ka'een. Kanaaf immoo wantoota adda addaa uumaa gatii nu baasisuu kan hin dandeenye Wi-Fi yookiin immoo intarneetii biyya alaa kana jirtutti gargaaramne karaa danda'ameen saba keenya dammaqinsa laachuu beekumsa hiruu beekumsa qooduuf kana keekkateedha. Hayyoota Oromoo jedheen hayyoota Oromoo fan afeerraa godha gaafan jedhu hayyoota kan jedhu as keessatti kootishinii keessa wanaa keessanii nama digirii barate qofaa miti nama sartifikeeta harkaa qabu qofaa miti nama maastarsii qabu qofaa miti nama immoo dooktora ta'e miti qofaa miti nama garaadhaa waa qabu gaafan isiniin jedhu ulfa gaafan siin jedhu ulfa dhiirris ta'e dhalaan ulfaa'uu danda'u ulfa yaadaa. Nama sammuudhaa waa qabu, nama miciree qabu, nama ofittummaarra darbee namaa yaaduu danda'u, nama egeree qabu, nama dabarsee yaadu, nama waa namatti himee biyya lafaa kanarraa darbuu barbaadu, nama garaa qofaaf hin jiraanne, nama ofii qofaaf hin jiraanne, nama dhalootaaf jiraatu hundumaaf miidiyaan koo banaadha. Miidiyaa koo kana keessatti hamma danda'ametti saba Oromootiif dhaamsa beekumsa kenninee hirree darbuudhaaf kanan akeekkadheedha. Kana keessatti beekumsa gaafan isiniin jedhu waa baay'ee beekamiti dhalli namaa waa hunda hin beeku. Toora irra baranne keessatti yookaan toora muuxannoo keessatti qabnu keessatti waan addunyaa kanaa keessaa waan xiqqoo beekna yoo akkas jenne attam firaakshinii sanaan kaa'uun hin danda'amu malee warri herrega gargaartu 0.0000 tiriliyoona lakkooftanii dhumarratti yoo waan jootnaa gootanii beekumsi nuti addunyaa kana keessaa qabnu hamma nan geessu. Addunyaan kun addunyaa walxaxaadha. Addunyaa ammayyuu hin hubatamnedha. Addunyaa ammayyuu bira hin gahamnedha. Kanaaf guyyaa guyyaatti keessumaa biyya nuti keessa jiraataa jiru kana keessatti waan haaraa kalaqu. Kitaaba waggaa 2 darbetti baratanitti hin baratan. Ilaa yaa Oromoo na dhaggeeffadhu Oromoo biyyaa. Kitaaba waggaa 20 waggaa 30 gaddaramu miti kitaabni keenya. Kitaaba barreen gaddaa baratametti barana hin baratamu biyya kana keessatti. Abdeet wanta jedhamutu jira. Bara kanatti beekumsa haaraa maaltu dabalame jedhameetu itti yaadamee kitaabni wanti adda addaa haaraatu bahee barattoonni irratti hojjetu. Inni har'a waa dubbisu boriif waa uumee waa irratti dabaleetu darba biyya kanaa. Kanaafi gaafan taa'ee waa'ee biyya keenyaa, waa'ee saba keenyaa, waa'ee Oromoo yaadu Oromoodhaaf maal goonu akkamittiin beekumsa xiqqoo sheeqoon maal gooneetu waa xiqqoo beennu kana saba keenyaan geenya. Kan jedhurraa ka'eetan hayyoota Oromoo biyya alaa kana keessa jiran miidiyaadhaan dubbisuu barbaade. Akka wal bira teenyee hin mari'anneef addunyaan kun gargar nu facaaste. Biyyuma Ameerikaa kana keessa qofaatti biyyoota 50tu jira. Biyyoonni 50 kun biyyoota gurguddoodha. Oromoon hundumtuu kanarra faca'ee jira. Kun Ameerikaa qofaatti, Awustiraaliyaa jira, Kanaadaa jira. Biyyoota Awurooppaa keessa Oromoon jira, biyyoota Afrikaa garagaraa keessa Oromoon jira.
karaan adda ta'e karaan ittiin wal argachuu dandeenyu gama dijitaalii kanaatiin gama miidiyaa barri fidee jennu yeroon fidee jennu miidiyaa kanaan garuu lamas taane 200 taane ruumii tokko keessatti walitti dhufnee mari'achuu akkaataa itti dandeenyu appilikeeshinootatu jira. Kun immoo gatii nama hin baasisu. Kan isaan barbaadan beekumsa xiqqoo yeroo humna kee xiqqoo akkuma kanammoo intarneetii waayifaayi waa intarneetii waa tokkoon isinitti hima. Intarneetiin biyya keenyatti baay'ee akka nama miidhu nan beeka. Biyya kanattis kaffalaniitu. Mana keessatti ji'a ji'aan kaffalta. Haa ta'u malee biyya kanaa kan biyya keessarraa xiqqoo adda godhu biyya kana keessatti mana barumsaa dhaqxee sa'aatii 24 guutuu tola fayyadamuu ni dandeessa. Amma iddoon irraa waraabaa jiru kun mana barumsaati. Homaatti kaffalaa hin jiru. Kanuma mana barumsaaf tola gadhiifamettan dhimma Oromoos dhimma koos waa'ee koos barachaa waa'ee Oromoos waa xiqqoo namaa qooda. Miidiyaa ani dabarsuun hundumtisaa miidiyaa mana barumsaa keessa taa'een riisoorsiidhuma isaaniitti gargaarameetan isiniin ga'aa jira. Biyya kana keessatti community school wanti jedhamu jira. Mana public library waan jedhamus jira. Mana kitaabaa uummataa namni hundumtuu inni jaarsi waggaa 80 90 70 dhaqee mana public library kanatti hin dubbisa. Kompiitara achitti barata, hin shaakala, afaan barata, waan baay'eetu jira biyya kana keessatti. Achitti tola namaa qooduu hin dandeenye. Egaa walumaa galatti waayifaayi qabaannaan karaan ittiin beekumsa dhalootaaf dabarsinu baay'eetu jira jechuudhaafi. Miidiyaan akaakuu baay'ee qaba. Akkuma toora feesbuukii irratti barreessu miidiyaa baay'eetu jira. Miidiyaan gatii nama hin baasne bilisaan saba keenya ittiin gargaaruu dandeenyu biyya kana keessa jira. Kanaaf itti fayyadamu hayyoota Oromoo kan dhaamsa qaba. Hayyoonni Oromoo cal jettanii gola keessan keessa teessanii daa'ima keessan guddisuu duwwaa piroojeektii olaanaa hin godhinaa. Daa'imni keessan isin keessaa baate 2-3 ta'uu dandeessi. Daa'imni biyya keessaa isin eegaa jiru garuu miliyoona 2, miliyoona 20, miliyoona 30-60. Kanaafi dhalootaaf waa keenya dabarru. Waan isin har'a biyya lafaa kana keessatti sagalee keessaniin keessan erga isin biyya lafaa kanarraa duutanii booda irraa baratama. Seenaa keessantu ka'ee yaadama. Waa'ee seenaa keessaniiyyuu miti dhalootatu irraa fayyadama. Waan xiqqoo qaanqee ati har'a darbatte borgiimii ta'ee uummata keenya gargaaruu danda'a. Kanaafuu gama kootiin miidiyaa ODM Oromoo Digital Multimedia jedhu kana qindeesseeraa yeroo barbaachisaa ta'etti natti dhiyaadhaa walii wajjin mari'annaa beekumsa keessan duubeen beekumsa keessanii teknooloojii ta'uu danda'a, qonna ta'uu danda'a, dinagdee ta'uu danda'a, biizinesii ta'uu danda'a, injineringii ta'uu dandeessu. Beekumsa sana fidaa asitti fireem goonee qarreetu dhalootaaf akka ta'utti dhaloota ittiin onnachiisna. Dhaloonni biyya keenya keessa jiru sartifikoota isaa qabateetu cal jedhee taa'aa jira. Kan taa'u dhaloota taa'utu hin taane dhaloota waa xiqqoo barate sanaan waa uumu argachuu danda'utu dura jiraata. Biyya alaa kana keessatti nama tokkotu waa tokko uumee nama miliyoona tokko biddeena nyaachisa. Fakkeenyan isinii kenna. Namichi feesbuukiin uume namichi dargaggeessi suni yuunivarsiitiin as keessaatii ba'e. Mana barumsaa isaallee hin xumurre. Utuu barachaa jiruutu waa itti dhufte. Ulfattii sanatti itti dhufe. Ergasii booda waan namoota kana aayidiyaan namichi sun qabu to connectedha. Kanuma connect wal quunnamsiisu kanuma. Wal quunnamsiisu kanaaf immoo feesbuukii kan jedhu sana argate. Wal quunnamsiise. Anaafsii wal quunnamsiise. Addunyaa wal quunnamsiise. Feesbuukiin hundumaa wal quunnamsiise. Laayivii irratti yaanee bookkifna. Achirraan dhaamsa dabarfanna. Achirraan qabsoo keenya aleelaa jirra. Achirraan sirna jijjiiruuf illee butuchaa jirra. Nam tokkittiin feesbuukii uumtee addunyaa kana guutuu jiraachiste. Kaampaanii feesbuukii keessa namoota miliyoona qacaramee hojjetaa jira. Bara har'aa kana keessatti namoota teknooloojii baratan namoota adda addaa qacarameetu hojjetaa jira. Sabni koo Oromoon akka inni waa uumuu barbaada. Anillee yoo uumuu baadhee daa'imni na booda dhalatu sabni Oromoo waa uumuu danda'utu irra jiraata. Utuu yuunivarsiitii, utuu kolleejjii baratuu waa itti argamuutu danda'utu irra jiraata. Waan seenaa biyya Itoophiyaa, impaayera Itoophiyaa, waan seenaa Oromiyaa jijjiiru uumuu danda'utu irra jiraata. Kanaaf immoo gaheen hayyoota biyya alaa kana keessa jirtanii yuunivarsiitii keessa kan barsiisan gorsi keessan barbaachisaadha. Gaayidaansiin keessan barbaachisaadha. Asirra deemi,
asirra qajeelaa akkasiin akkas kun rakkinuma sana keessatti karaa tokkoon utuu hin taaniin karaa biraanis ilaali jettanii yoo barattoota gorsitan barataan kutaa 7 baratu barataan kutaa 10 baratu barataan kolleejjii seen barataan yuunivarsiitii keessa jiraatu waan hin baradhu kun maayin waan hin baradhu kanaan kaasee kankoo maala dhuuma jedhee onnechuu danda'a. Kanaaf dhaamsa nuyi ittiin dhalootatti dabarfachuu dandeenyu miidiyaadha. Miidiyaaf immoo kunoo karaan baay'eetu jira. Karaa sana keessaa tarii hin gargaartii laata jedheetan ODM uummadhe Oromoo Digital Multimedia. ODM irratti gara fuulduraatti ofii kootiin waan xinnoo beeku nan barsiisa. Waan hin beekne hayyoota fidadhee dhufeen irratti bifa mareetiin ifa taasisaa deema. Gidduu kana piroofeesorootan laman qabaa guyyaa 2 booda isaaniin walansin argisiisa. Namoota dabaree qabee hamma yeroo naa kennetti naaf eeyyametti torbanitti yeroo tokko ta'uu danda'a. Miidiyaa kanatti qacarameen hojjetaa jira miti. Miindannaa kaffalameen hojjetaa jira miti. Waanumaan Oromoo jaalladhu. Waanuma yoo waa qoode malee hin gammanne dhuguman isiniin jedha. Wanta Oromoodhaaf hojjedhu keessatti sumunii tokko dhala namaarraa, dhala Oromoorraas, dhala kamirraas fudhadhee hin beeku. Mul'anni koo sana tuullachuu miti. Mul'anni koo abjuun qabaa. Abjuu sana immoo ilma hiyyeessaa akka koo rakkatee gidiramee beela'ee dheebotee karaarra bulee ciisee barate sana iddoo sanaa kaasuu kan danda'u mul'ata xiqqoo tokko qabu qooduufiidha. Nan danda'amu. Hin jiraannamu. Hin guddannamu. Saba Oromoo si keessaa kan ba'u bor, si keessaa kan dhalatu bor, seenaa biyya sanaa jijjiiree hiyyummaa ati haati hiyyeessaa waan nyaattu waan dhugdu dhabdee, bishaan dhugdu dhabdee, bishaan qulqulluu dhabdee, kan ittiin jiraattu dhabdee sana seenaa sana jijjiiruu kan danda'u faranjiitu asii sii fe'ee utuu hin taane asumatu achi keessaa waan haaraa baaseetu mul'ata qabda, waaqayyoon qabda, hin dandeessa. Kanaafi mul'ata kee qaruu barbaadeetan. Kanaaf immoo dubbannee si barsiifnee na barsiistee akkaataa akkasiitiin fuulduratti adeemuu dandeenya. Nu haa gargaaru waaqayyo. Waan argineef waan nageenye dubbachuun callifnu. Foon keenyas miidhama oolchu dhugaanu kamsinu. Waan argineef waan nageenye dubbachuun callifnu. Foon keenyas miidhama oolchu dhugaanu kamsinu. Har'as taanaan hin dhabaamu rakkinni hin jiraata. Ta'us inni nurka jiru dhaloota furmaata. Har'as taanaan hin dhabaamu rakkinni hin jiraata. Ta'us inni nurka jiru dhaloota furmaata. Harka keenya wal qabanne tokkummaadhaan kana ergama keenyas wallaalle maafadhaan wal baafna. Harka keenya wal qabanne tokkummaadhaan kana ergama keenyas wallaalle maafadhaan wal baafna. Egaan afaan duwwaa miti karaan tokko taana yemmus tokko lama miti biyyaaf eebbataana. Egaan afaan duwwaa miti karaan tokko taana yemmus tokko lama miti biyyaaf eebbataana. Utopia lafaa maraaf erga guddaa qabna sanyiif qomoota adda baase wangeela lallabna. Utopia lafaa maraaf erga guddaa qabna sanyiif qomoota adda baase wangeela lallabna. Hedduun harkarra nu ilaala namootaaf eeggannaa erga fayyina fuudhan biyyarra naannofna.
فجون كنيس أكسمت جرام نوفو وندا وتا جرام نوفو جرام وتا